السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا راهل توبي أكسما أرجعني توبي ده جرتو سن جنگا بجراتن أرانتنا أكما بيكمو خنو صاحبوتا خياوجين خونس ياسين توبي جاما channel ياسين توب أكسما راهل نبيكمتي راهل توبي ده أكسما أرجعني توبي أنا لين أسمان أنا توبي ده نبيكم أجورا خناف أروان دفنف يافنو جان maal iyyaafannoo tun akkuma beekamu gaa sabni Oromoodhaa eega biyyarraa baqachuu jalqabe waggaa 50 lakkoofsee jira jechuudha. Eega biyyarraa bahuu jalqabe keessaahu namoonni gara biyya Arabaa imalan gara Somaaleetiin Jabuutiinis akkasuma bahar ce'anii gara biyya Yemen asumaan gara Suudii imalaa turuun isaanii beekamaadha. Kana keessaa warra Rabbiin lubbuu isaanii dabarsee biyya silaa deemaniif san dhaqqabanii warra isaaniitiin ni jirraa jaanii warra isaaniilleen akka jiru amane jiraachaa jira akkasuma akkuma gabbeheenis bakka tana jira namni himun jirre hedduutu jira jechuudha. Kanaaf yoonii fi waa'ee kanaa kan haasofnu ta'e namoota meeqa harmeen isaanii dhabdee bohaa jirti jechuudha. Kaan bahariitu nyaata, kaan Saharaa Jabuutii yookaan Somaaliyaatu nyaata. Eega bishaan ce'is Yemen kana keessaas rakkoo adda addaa isa qunnama san dabarfachuudhaan gaara Suudii kana gara Suudii yoo deemu Saharaan biyya Arabaa kunis jechuudha barahaan yookaan biyya Arabaa kun namoota hedduu nama lammiin Oromoodhaa guyyaa guyyaadhaan galaafataa jirti jechuudha. Akkuma beekamu gaa eega sooshaal miidiyaan babal'ate durillee gaafa sooshaal miidiyaan hin jirre dhaga'uun hin danda'amu ture. Dooniin nama yoo nyaattes nama 300, 200, 150, 400 kan garagaltee bahar nyaachaa ture. Namni dhaga'uu hin turre jechuudha. Ammoo eega sooshaal miidiyaa babal'ate booda kana nama dooniin nyaattu Liibiyaas ta'ee Jabuutiin Somaalees akkasuma namoota dhaga'aati jira jechuudha. Kan jilmaan dhuman jechuudha. Kanaaf rakkoon kami yoo jettan taate nama tokko gaara keessatti sababa beelaa yookaan dheebuudhaatiin gaara keessa osoo deemuu dhumaa jiru hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni biyyarraa baqatan Oromiyaa lafa Oromiyaa tana hunda kutaa 11 hundarraa'u baqateetti deema. Yeroo kana walitti dhufan jechuudha. Karaan walitti fida Jabuutis haa ta'u Somaalees Baharis haa ta'u eega Baharis walitti dhufanii eega karaa waliin deemanii namni kun karaa wajjin deema malee wal hin beeku maqaa wal hin beeku tokko wal gaafata. Nutis akkasumatti dhufneeti biyya baqaa keessa jirra jechuudha. Kanaaf nutis namoota meeqaa wajjin dhufne akkasuma kan biraa du'es numa jira. Kana gaa wajjin bakka dhaqabnes numa jiran jechuudha. Kanaaf namoota meeqa kadu'e ka akkataatti himnu wallaalle ka maqaa isaan beene naannoo ganda biyyatti dhalate hin beene meeqaatamiitu dhumaa ture jechuudha. Kana waan ta'eef gaa mee obboleeyyan keenya akka jennee ibsinus hin beenu. Namoonni haadha abbaan irraa dhuman haadha abbaan isaanii dhaban jechuudha. Warreen eega biyyaa bahan waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5, waggaa 6 ka waggaa 10 waggaa 20 illee jira jechuudha. Haadha abbaan yooma nu dawwala laata yooma nu dubbisa yooma galaa ilmi keenya yookaan dubartiin teenya san jaanii haadha abbaan kan bohaa jiran meeqaatu jira jechuudha. Kanaaf yaa ummata keenya warri asirraa nu dhageeffataa jirtan warri nu dhageeffachuuf illee teessan warroottan ilmaan keessan eega isin biraa bahanii yoo akkam dheerate ji'a 6 yeroo keessaa ammaan tana kan sooshaal miidiyaan akkanatti tole kana keessatti ilmi keessan yoo ji'a 5 ji'a 6 isin dubbisin akka addunyaa irra hin jirre beekuun keessan shakkiin qabu jechuudha. Warri si dhaabnu nuti ilmi keessan biyyarraa ba'ee ji'a 3, 4, 5 ji'a 3 hin fudhatu. Yoo Somaalee seenes yoo biyya Baharaas ce'es biyya Arabaa kana keessa dhufes abbaa fedhee wajjin jawwaara irraa fudhatee naa bilbilaa lakkoofsa kana jee bilbilachuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni ji'a 1 fi 2 3 keessatti yoo isin hin dubbisin namni san akka addunyaa irraa boqotee jiru asumaan akka sabbartan isin gaafannaa jechuudha isiniif dhaabnu. Maal biyyoo keessatti taate namni guyyaaraan dhumu jira. Akka jennee ibsinus wallaallee jira. Amma kanuma kalee kana biyya Yemen jaamtu keessatti bakka dalaguutti jechuudha mucaan naannoo Gursum kana maqaa isaallee sooshaal miidiyaa irratti poostii godhanii jiranii akkasitti asirratti illee tarii isin maxxansuun ni mala jechuudha. Kanaaf lola namoota lamaan jechuun gosaa fi gosatti wal lolan jidduutti inni carraaqqataadha ooyiruu keessa waan jiruuf rasaasaan dhawamee lubbuu isaa dabree jira jechuudha. Bifuma kanaan namoonni hedduu jira guyyaarraan ka lubbuun dabraa jirtu.
akkasuma hidhaas ka jiru meeqaatan amma faa harkaatu jirtanii namni karaa gaara suutii kanaa fi biyyoota adda addaa qarqara yaman kana keessatti faa akka ajaa'ibaatti godaantonni karatti yaa'ee guyyaa irraa lubbuus dhabaa jira meeqaatu dhumaa jira. Kanaaf mee isinitti illee dheeradheetitti gara iyyaafannoo nama silaa iyyaafadhaa ja'anii sanitti isin dabarsina namni nama san maqaa isinii dhawee isiniif himu Raahel Tuubiidha. Kanaafuu isin wajjin turtii gaarii. Mee Raahel. Okay, ashama harka fuunee daawwattoota Raahel Tuubii fi argannee Tuubii bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'eetu. Ani kaa hiriyyaa xiyya takkatu Saawudii irra jira. Amma maqaa isaa naa kennite erga biyyaa bahee waggaa 7 jedhanii maqaan isaatis Hussein Abrahim Bashiruu jedhama. Iddoon dhaloota isaa Shawaa Kaabaa aanaa darraa gandi inni keessa jiraata ture Iluu Waayyuu jedhama biyyatti jechuudha. Erga biyyaa bahee waggaa 7 abbaa ijoollee lamaatiin namichi kun eessa akka dhaqe bakka makka bu'een beekanii kan beekanii Jibuutii irra gahuu isaa bichaadha ni beektu. Kana biyya kana keessa ka gizee dhufanii agartanii gammoojjii meeqa keessa darbanii dheebuudhaan du'anii baay'ee rakkatanii as ga'u du'eetii walakkaa isaa as ga'ee walakkaan karaatti hafeeti. Kana keessa kan as dhufanii kanaaf amma iyyaafannoo nu godha jedhanii lakkoofsa na ergitu malee jedhanii chaanaala kiyya irratti gizee koomentii barreessan lakkoofsa ergee fi amma lakkoofsa keessaniin gizee hunda Saawudii irraa natti bilbilaa jiru. Mee yoo argitan taatan koomentii kiyya jala irratti lakkoofsa nama sanii yookiin immoo maqaa kanaan abbuma beektan Yemen keessas warri jirtan Yemeniin alas warri jirtan warreen na hordoftan Awurooppas warri jirtan piliis lakkoofsa maqaa kanaan gaafattanii yoo kan argamu ta'e maatii isaatiin wal qunnamsiisuu dandeenya jechuudha. Amma kan nu iyyaafachaa turan maatii isaaniiti. Mucaan kun eessa akka dhaqe hin beekanii jaartiin isaa ijoollee lama qabattee biyya irra teessi erga biyyaa bahee jaartii isaatiifis bileen beeku gaafateetis hin beeku maatii ishiitu guddisaa jira. Kanaaf yoo argattan ta'e iyyaafannoo kanaan nu bira dhaabbadhaatii ilma Oromootiif kan dhaabbatu ilma Oromoo waan ta'eef gizee bashannanaa bichaa aduun ta'e akkanumatti illee gizee namni rakkatee nutti himu gizee namni waa gadde waliin gaddinee waa gargaarree waliin dabarsina jenneeti kana yaada kana isinii dhiyeessee maqaa kana isinii dhiyeessaa jiru. Ammas irra deebi'eeti nan dubbadha. Maqaan isaa Hussein Ibrahim Bashiruu jedhama. Iddoon dhaloota isaa Shawaa Kaabaa aanaa darraa gandi inni keessa jiraachaa ture Iluu Waayyuu jedhama. Kanaafuu abbaa ijoollee namaatii yeroo biyyaa bahu amma eessa akka dhaqees hin beekne. Kanaaf abbaan maqaa kanaan iyyaafadhaati ijoollee beektanis bilbilaanis feesbuukiidhaanis viidiyoo kanammoo sheer godhaati namoonni baay'een kan argatan ta'e koomentii jalatti naaf haa barreessan lakkoofsa isaa yookiin yoo du'ee soo ta'e rabbiin nafsi isaa yaamaaru jenneetuma akka inni du'e yookiin immoo akka inni jiru warreen kanaaf himnaa jechuudha. Kanaaf kabajaan isin gaafanna mee amma kara yaasinitti isin dabarsinaa yaasin yaada qabu yaa kennuuti kara xumuraatitti deemna jechuudha. Hayyiga arganni tu galatooma akkasumattillee aalaa yuutuubillee galatoomaadha baay'ee waan gaarii haaftanii turtanii nuti Oromoon keessaafuu biyya ambaan keessatti hedduun waan hedduu rakkin guddaa nurra gayaa ture. Ammallee akkuma rakkinni Oromoo irra kan gayaa jiru ammallee laalaatuma jirra. Namni feesbuuka sooshaal miidiyaa kan hordofaa jirtanis amma fakkeenyaaf ani hedduu yeroo hunda feesbuukaas yeroo seenus amma keessaafuu namni keenya hedduun kadhumu karaa addaan gizee dhufan kana eessa ta'anii radaa dhufan. Radaa kana immoo jimaa fa'a kaaffatanii jireenya isaanii ittiin fooyyatan. Herra guddaan nuti namni keenya khalaas jimaa fa'a eegaa qawweefaatti kennaniiti khalaas gaa eega jechuudha. Namni keenya immoo akkuma biyyaa fa'a itti fakkaateeti jimaa namaa kan agartee cabsa guuree jechuudha. Waan qotee bulaa jireenya isaa biyyaa dhufe saniin wal fakkaatu. Duraanis biyyatti qotee bulaa ture jimaa eegaa waa cabsaa waan ture hoggaa biyya kana dhufes biyyattuunis biyya jimaa qabdu beekta. Hoggaa jimaa tottolee harkee itti tolee muruu mala jechuudha. Biyya kanatti jimaa irra lubbuu namaa irra laaftu jimaa namaa. Namni keessaafuu nuti Oromoon teenya biyya Arabaa kanatti tiiticha lubbuun teenya. Tiiticha hungeessu hangatu hungeessu. Tisisnu kabaja qaba. Kabaja qaba. Ani waan hedduu na gaddise torbaan lama dura akkas Facebook irra argeetiin jimaa cabse yaa'aniiti ajjeesuun gurbaa sana.
akkasitti yaabo hedduun gadde Facebook irra arkee ammallee amma gurbaan kan barbaadu kana gaa rabbii nagaa nu haa baasu jenna isin ammoo akka nama kana agartanitti yeroo agartanitti koomentii nu kaa'uudhaan ammoo viidiyoo kana share wali godhuudhaan akka nu gartan asumaan isin gaafanna gaa akkasumatti gaa atillee on qabda bala awwannin jiru akkasuma maatii warra Hussein Abraham Bashiruuti maaliin jaanii dhuguma rabbi san himuudhaaf Oromoon jette gonni nama dura seeneef ifaayette nuti rakkina karaa kana jiru keessa dabarree waan beenuuf ni beenaa jechuudha meeqaatam ka nu biraa du'ee dhaqaarra keenya biraa deemnu meeqaa jira jechuudha yeroo karaa dabarru nama san eenyu beekee hime namni beekee warra isaaniitiif hime hin jiru jechuudha waggaa 5-7 dura fudhan dura jechuudha kanaaf namni kun eega biyyaa bee eega waggaa 7 ta'e namni waggaa 7 osoo addunyaarra jiraate hidhamama jee yaadu jechuudhaan dubbuudhaan addunyaarra jiraannan namni kun hidhamama jee yaadu tarii immoo yoo akka tasaa mana hidhaa fa'aa keessa seene mana hidhaa fa'aa keessa yoo seene gale biyya kana keessatti manni hidhaa jechuun addunyaarraa biyya kana keessatti namni manni hidhaa hamaadha maaliif jennaan namni si himu hin jiru takka seennaan jechuudha tarii mana hidhaa keessatti yoo kaseenu ta'e akka tasaa waggaa 7 kana turuu ni mala yoo gara mana hidhaan seenin ammoo kalubbuun jiru ta'e dilana challenge maatii isaa raayisi kanaaf gaa isin iyyaafadhaa isinin jenna agguta kallee dhifama hojii addaansilees kuteetiin jira wanni nuti namni keenya hedduun keenya Saa'udii giziyaanu hedduun keenya gaara gubbaa yaala gaara gubbaa giziyaanu kana hunquuftuu jira ammataa kiyyaaf waan deemee naqunnameet jira waan sanirraa ammoo waan hedduun waan hedduu bas gaddiisa jireenya kana if jibbita kalaas gaara suutii deemaatiin ture deemeetiin akka nasiibaatti nasiibii kiyya naan taane nin qabame bas gaara laal akkana yoo kana dhagaa darbitee dhagaan kun fagaatu daqiiqaa 30 achirraa gadu jechuudha dhagaan darbee jechuudha kutee galooja kana gubbaa yoo akkana itti tasaa masalaama kutte nageetti gaara hedduu kana keessa kunneeti nama hedduu agarre jechuudha nama kanii fi bishaanitti osoo fiiguu osoonii fi askara suudiidha kana arkee baqatee fiiguudhaaf halleetti qarrakutu hedduun agarre jechuudha kanuma akkanatti bishaan keessa guutamee ammoo yooniin baasettillee hin dandeessu hunquuftuudha kanatti hunquuftuu bishaan guutuu qabu namni keenya tasii gurbaan kunillee gaa rabbummaan jalaan waa baasu namni keenya gama hedduun dhumaa jira wanni kunillee akkasii gama hedduun waan hedduu nagaddiseen sana argee yaa rabbi gaa namni keenya yoo biyyarraa kan ba'u baatanii nuti gaa irraa baane gama hedduu mashaqaa qabne maqaa waan hedduu keessa dabarreeti as geenye jira jechuudha alhamdulillaahi birra biyyarraa yooniif ba'u baanne irra filatamaadha biyyuma keenya biyyuma aadaa fi abbaa keenya kan xidhanee nu wayyaadha rakkannus yooniif gammachuu qabaannes biyyuma fi nu wayyaadha kanaafuu akkasitti namu yoo biyyumatti sanis jechuudha ayyaanni kiyyaan ganan qaba egaa sagantaa teenya tayyaafannoodha arraaf kana qabannee dhiyaannee jirra kanaaf gaa wanni isinii dhaamnu yaa saba Oromoodha akkuma beekamu gabrummaa janneeti yaa'aa jirra waggaa 150 jirra jechuudha eega gabrummaa biyyarraa namni eega biyya gabroomne jechuudha kanaaf gabroomtus biyyuma keessa namni yoo deeme nama deeme fi kadeege waa beeka jamu mal jansa kana waan ta'eef jecha nuti deemne isa agarree silaan dhugoomsitanii biyyarraan bahinaa isinin jee namni hin amantanii namni haga deemee gubatee arkutti hanguma gubanne biddaan taphataa baanasanii nu muhaajiru kana beeka waa meeqa dabarsine jechuudha gizee nuti uffannee waan nagayaa fakkaannee as teenyu kana haboo isin biyyattii keessan bakka nuti jechuun waan gartee kan nu tolee waa hunda qabaanne itti fakkaata warri biyya jiru sila ilaalcha kana dhiiftanii ilaalcha gartee gaa nuti warri biyyaan bakka isin numa beeka waa hedduu dabarsine as geenye alhamdulillah ammoo akka nuti uffannee shaayii akka ulaaltan kanaami akkatti jirru akkatti bule abbaa beeka yaadama akkatti bule abbaa beeka jedha kan bulto jennaan kana jechuun hogguu zaahira asbaanee teenyu kana nama nagayaa fakkaan ammoo waan nuti hojjennee jiraachaa jirru Allahu a'lam rabbumaatu beeka dhaka ollaan akkam bultee beeka abbaan akkatti bule beeka jedhe Oromooni kanaaf ijoolleen biyya Arabaatillee jirtan nama hin jajjabeessina nama karasii akkana isinitti dhufu hin jajjabeessina maaliifin amma jireenyi hundumtuu iddoo hundatti handi to mouse in Itoophiyaa sin jira
Asillee akkasuma jechuudha. Biyya keenyatti harkaa karaa afaanii waan uffannu dhabneeti miti. Yoo inni tole fooqota namaa laalletti akkasumatti fooqota kan hoteela gurguddaa, suuqa gurguddaa, suppermaarkeetta gurguddaa, mana koppii maashinii gurguddaa banneennee dhufne biyya kana wanta sin ajaa'ibu keessaa malee uffannee nyaannee mindaas warri nyaannee peeroola irrattis mallatteessinee mindaa nyaannee dhufnes ni jirra. Garuu tirfiisan arganne jenneet wanni bu'aan arganne bu'aa ba'iin bu'aan argamuun biyyatti namni tokko oduu shaayii hojii kiyyeedhee akka biyya arabaatitti dalagutti shaayii biyya ofiititti marse jijjiiramaa ta'a jechuudha. Kanaafuu hordoftoonni arganne tuubiitii fi Raahel tuubii iyyaafannoo kanatti jabeessaanis ni jedha. Ani kunoo yaada kiyya kanuma irratti xumuree hiriyoota tiyyas kanas jiran kana yuutuubaroota ta'anis Haalaa tuubii fi Yaasiin tuubii like share subscribe gochuun ni raafatinadha. Anis Raahel tuubii arganne tuubiin asumaan nagaattan isiniin jedha. Bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu. Fayyaa ta'a horaa bulaa. Salaamtaan teenyatan onneeraa burqutee akkasumatti isin bira hageessu akkasuma amma gara goolabaa deemaa jirra akkasitti kaawwamuun daafuu share godhaa hin jenna. Egaa sagantaan iyyaafannoo akkuma Raahel xumurtetti xumuramee jira. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaa rabbii kasinuuf jedhadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Nagaa nu jiraadhaa.